fayyama qabda maal ta'u silkiin na jala nafni ansi dheessee na gamma silkiin maaliif na barbaadde maaliif akka na arguu barbaaddu lee mijennaan didde garuu maaliif na araaramuu barbaadda naa himana. Bakka nu lamaanuu akka keessi keenya fayyaa argatuuf akka muktaarillee jidduu keenya lamaanii deemee cinqamaa jira sababa keellee yaadeetiniin waan daa'ima ofiillee yaadeetiniin dhukkubsataa haaraa cinqamaa jira waan ta'eef nu lamaanuu nagaa uumne isaallee osoo nagaa kennine jedheetiniin yaade. Kanammoo qaamaayyoo wal bira geennee seera haasofne wayya. Adella mana miti barka dhukkubsetti dibamee dhiifate dantaasaati qasanii dhimma nagalchuun jiru dhiibsi kan kee isa malee anaa miti natti bilbilii waan irraa qabdu jiru miti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu daawwattoota fi hordoftoota kiyyaa nagaa alhamdulillah nagaa jira. Samooni kana viidiyoo wayii isin dalageetiniin ture caaltu wajjin araaramuu barbaada jedheetiniin muktaariin illee gaafadhee na araarsi jennaan hin ta'u jedheerra argitaniirtani bulchaan illee gaafadhee mana caaltu natti argisiisii na araarsii jennaan bulchaan saanuu bishaan natti naqee na biraa deemeera. Ani garuu caaltuu bilbila isiitiin soqee bilbila argadhee bilbileefi jira haasofnees jirra baqa waliin dubbannee jira akka isiin haasofne sanitti garuu wanna araaramnu fakkaata lash gootee jirti baay'eellee nan cinqine baqa firii taatee natti haasofteenna akkas taanaan bareeda jedheera mee viidiyoo isinii waraabuu qabu tokkotu jiraayyuu isammootuyyuu waan natti mijanneef isinii waraabne caaltuyyoo na waamtu naamna viidiyoo isinii waraabuu hin danda'u garuu mana isii ga'eetiniin isii wajjin yoo araaramneetiniin jenne isii wajjin mana takka teennee ka araaramne viidiyoo gad isinii lakkisa maraafuu caaltuu wasaappiidhaan haasofnee jirra sirriitti walitti dubbannee jirra amma garuu isinillee akka dhageettaniif daayirektii itti bilbileetiniin wanna isiin jettummoo hin argitan. Waamaa jira. Baay'ee nama sodaachisa garuu. Miqaastu. Hello. Hello. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam. Nagaa caaltu. Nagaa eenyu jedhu. Nan beene Simraanidha. Simraan. Simraan tan. Simraan ta Kamal ishii ta Muktaari. Niti Muktaariti. Niitummaa kiyya amanteettaadha. Nama barbaadu bilbilaan. Haasofnee turre baroo saappiidhaan araaramuu akkasii wajjin araaramuu barbaadu sitti dubbadhee ture. Amma immoo bilbilaan daayirektii sitti bilbileetiniin si hubadha jedheetiniin si bilbilee. Dubbiseen dhufachee miiraan dhuftumaan rakkoo qaba. Dubbiseen jedhee baas waan biraan maal. Ergixanyaadha garuu araaramuun barbaaddaa miin ooliin. Ergixanyaadha kottu. Shi bakka shakkii yoo qabaatte. Garuu maaliif akkaan sitti araaramuu barbaadde qoy? Sani yoo dhufeetiniin waliin haasofne wayyu akkanatti bilbilaan haasa'urra qaamaan wal bira geennee osoo haasofne wayyu. Rakkoon qabuuti haasa'amu haasa'u. Hai bilbilaanii miti caaltuu qaamaan si argee haasa'uu barbaada. Wayi maal rakkoo qaba wayi namni bira jira anaaf siimi qoli haasa'u. Akkoo anaaf si barcaaltu wanni si aarseetiin akkana si lolchiisu hin jiru seeraan si kadhataara mana kootu yoo ka jettullee mana nin dhufa ani haasofnu barbaada qaamaan wal bira geennee wanni haasofnu tokkoo fi wanni bilbilaan haasa'anii tokkoo miti bar. Wayaati fayyama qabda maal ta'u silkiin na jala nafni ansi dheessee na gamma silkiin maaliif na barbaadde maaliif akka na arguu barbaaddu lee mijennaan didde. Garuu maaliif na araaramuu barbaadda naa himana. Bakka nu lamaanuu akka keessi keenya fayyaa argatuuf akka muktaarillee jidduu keenya lamaanii deemee cinqamaa jira sababa keellee yaadeetiniin waan daa'ima ofiillee yaadeetiniin dhukkubsataa haaraa cinqamaa jira waan ta'eef nu lamaanuu nagaa uumne isaallee osoo nagaa kennine jedheetiniin yaade. Kanammoo qaamaayyoo wal bira geennee seera haasofne wayya. Adella mana miti barka dhukkubsetti dibamee dhiifate dantaasaati qasanii dhimma nagalchuun jiru dhiibsi kan kee isa malee anaa miti natti bilbilii waan irraa qabdu jiru miti. Laal caaltu seeraan haasa'u wayyaa bara akkanatti miti wal bira geennee haasofnuti yoo san aanallee na hubattaa waan keessa jiru. Waan feete keessa jiraatte na nagalcha. Siin galchu dhugaa keeti garuu qaamammee wal agarru yoo wal agarree na hubatta siin jedhee bara. Maal waan haasa'uu barbaaddu sun waan qaama haasa'u silkiin illee haasofti antanuma baraanuma akkasitti haasaa jiru. Simmaa bar waan qaama wal arganii haasa'aniif waan bilbilaan haasa'an takkoo miti ma beektaa mimaa. Innaa tokko maanaaf tokko masiif maal ati waan rakkoo qabdu beektaa kamala akkasitti ni mudidduu. Homaa rakkoo hin qabu bar maal si kadhachuu kiyyaaf onni jettee moo
Mooni sodaate? Maal ta'u na kadhattu akkana kadhattuun barbaadu. Silkii kiyyaa inni si kenne eenyu akkasi natti sibiil bichiisee iyyuu gaafii natti ta'a. In sodaate? In sodaatteeti? Sodaatteeti? Sodaadhee jira. Maati kadhaan miree. Yoo ka sodaatteetiin illee ta'e homaa rakkoon qabaanu maallee siin godhu. Haasa'e rakkoon qabu homaa nan gootu hin beeku. Koo isa eegabeetti immoo wal argineetiin hin haasofnu. Wal argineetiin hin haasofnu. Eessa jirtu? Ani amma safara kiyya jira gara mana kiyyaa jira. Si arguu maal akkasii godhuuf? Dhiifama naa goota waan biraatiin ti dhiifama. Inna amma ishee ati ilaali. Amma itti sababa na arguu barbaadduuf illee mudde dhiifama rakkoon qabu silkiinuu si godha maal wanni biroo? Qaamaa walaa garuu barbaade caaltu haa qaamaa walaa maaliif ati haa kana muluu maa sodaatte maa ana sodaatu qabaayu maaltu si sodaachiseetiin hin argu si yoonni jedhe. Maalitti sodaatanii beeku nama dhamaasaati anallee ona dhabaasti beeka. Arannaatu an nama dhamaasu maali jecha akkana namatti haasa'u maal jechuu. Na argite moo? Sarti bira jiraan maal si godha natti hin bilbilin asillee arguun barbaadu. Dhiifama taate si godhe kunoo bakka. Lakki dhiifama akkanaati miti kaan barbaadu ka. Jidduun nu xalaata taanee maaliif daa'ima? Maramuu barbaadde. Laal caaltu waan beekuu qabdu ani bar haadha warraa Muktaaritti ilmoo argachuu danda'a dhaaboritti garuu immoo gaafa ilmoo argadhe ilmoon teenya lamaan xalaata maa walitti taate anaaf si masaanuun dhugaa dha'ee masaanuma garuu immoo ilmoon teenya lamaan maaliif walitti xalaata taate. Yeroo tokko yeroo tokko maraattuu sirnaan dhabdu jedhani. Nan arrabsin kaa maraattu jettee nan arrabsin an maraattu miti maal jechuu. Irratti naattaa iyyuu qoyinarra bilbiltee kaate. Anumaatiin jedhaan jiru nan arrabsinii jedhe malee bar. Ashi sitti haa tolu bakka natti bilbiliin kana booda. Maa dura olii galleen turre ishii dhufta safara naan jetteen turre maaltu gale maa? Kottu iyyeen arguu barbaadda? In dhufa inshaallah iyyeen in dhufa. Kara biraa deemuun natti hin tolu mana kiyya kottu. In dhufa rakkoon qabu safaruma seeraan natti malee in dhufan. Dhuguma siin jedhaara sitti maa? Anillee dhuguma siin jedhaara araaramuu waan barbaaduuf in dhufa. Inni garuu nama takka qabattee nufiin si qofa mana kiyya namni biraa akka arguun barbaadu. Ishee rakkoon qabu bakka natti. Misee jiraan naa ergi safara ishee. Ayyee. Ayyee ishee nagaa ta'e galata. Argitaniirtanii hordoftoota kiyya aartullee garuu koottu mana naan jettee jirti. Waan na mudatu beekullee baadhu mana deemuun giddii kiyya maaliif anatu hin araarama jedheetiin inni isii soqee waan ta'eef bakka siin jirtutti argeetiin immoo tuyyuu dhiifama gaafachuun dirqama kiyya. Maaliif jalqabuma gaafa itti deemu waan kan waan isiin jette muluu godheetiin dhiifama isirraa argachuu barbaada waan jedheef dhaqeetiin dhiifama isiillee argadhe ofiillee nagaa keessa kiyyaa argadhe Muktaarillee nagaa akka argatu barbaada ilmoo isaa wajjinillee wal arguu qaba. Ndoom kana keessa maal yaade beektanii Muktaara gadhaa isii barbaadaa jira mana isiin beeku jedheera sababaan yoo mana arge ndoom Muktaarillee wanni cinqamuuf hin jiru dhossaanillee taatu dhufee daa'ima isa ofii arguu hin danda'a jechuudha. Innaa caaltuu dhaqeetuma mana isiitti dhaqee waan jiru hunda achi ga'eetiin waan irra ga'u hin beeku maaliif Muktaarillee kana keessa hin galu ofii keetii dhaqee ofii keetii fixadhaan kana nan galchu amma isiillee hin beeku isiyyuu anuu barbaadaa jira nan galchu naa jedhee irratti uumamte waan feete si godhani jedhan anillee immoo riiskii kana fudhadhee waan fiddu tokko illee hin jiru moo dhugaa dubbachuudhaaf caaltuun fayyaaleetti hidhanaan jedheera Muktaaf kana durallee waan ta'eef waan guddaa wayii waa uumamu natti fakkaatu achi dhaqee waan jiru isii wajjin haasee rakkina keenya kana hiikannee nagaan anillee nagaan innillee nagaan isiillee nagaan innillee daa'ima ofii argata laalaa caaltullee asiin gargaaraa waan dandeenyuun waliin jiraanna yookiin doon mana takka gallee wajjin jiraachullee dandeenya inshaallah yoo rabbi ka fedhu taate jechuudha. Innaa maalinni bakka an jiruu kiyya keessatti wanni an baradhe tokko haga feetanillee nama jaalattan riskii haganaa fudhattanii hin deemina. Bakka waan irra gahaa jiru kanaan an argaa jira. Aarsaa hedduu kaffalaa jira. Asiin maatiin kiyya na biran jiru, asiin hiriyyaa takka hin qabu, asiin immoo tuyyuu Muktaar qalbiin isaa na biran jiru caaltu jedha. Kanaafuu anaaf caaltu yoo waliin araaramne immoo nageenyi ni uumamaa. Anaaf Muktaarillee sanaa jennee jiraachuu dandeenya. Obboleessa isaa san immoo tuyyuu bulchaa jedhan san bulchaa maali inni diigaadha. Isa sanillee akka bishaan natti naqisan itti nafu hin godhaaf. Yaa dhaadachuun dhiisu ani dhaadachuuf illee osoo hin taane hin godhaaf akkasiillee miti anama booda lolallee barbaadu garuu immoo waan na aarseef wanna inni na godhe san hin kafalaaf. Ani namni tokko waa tokko na godhe callisee usee taa'uu hin danda'u. Bakka waan inni na godhe san deebisee anillee irratti raawwadhu malee isa san immoo hin godhaaf.
تكاني ككرة جالت إن شاء الله نجيني نوم ماما مختارس نجاتني ترى أنا اللي كيس هي نجاني أرجعتا إن شاء الله ربي حافظه مرافو وانجر هندا ورابة تكتكان قد سني لك كذا كاسي دمي قالوا من جالت لكم نامنا إسني ورابون دنداو ما لفي أتجيني وانجر حاسوفني أنا في سي نجا أمني تنين تاني بنا نقول قد سني لك كذا إيه سني اللي نريكرا نوجتا بقى نجيب بتهني في قبضني ما إسني اللي بروان إسني رجعهم بيتنا ردفتو تجي وان بور إسني رجعهم بيتنا أنا هذا كانت إيه في سين برو كانت تاتني ميت nama tokko yoo faraddan isinillee akkasumatti boru wanti sun isin mudan isinitti isin mudatu danda'a beeytan waan ta'eef jechuudha kanaafu nama tokko cadhistanii tiniin ebalu akkana inni akkana osoo akkana taate osoo akkana sii goone hin jedhina boru isinillee wanti kun isinirra ga'uu danda'a waan ta'eef waa hunda bitamirga fuunduraaf duuba kennallee ilaalaa tiniin haa deemnu na abaaruun hin barbaachisu na arrabsuun hin barbaachisu hin beekna nu hundu waan jaalalaa hin beektan isinillee wanna wal sabni tokkollee quba walirraa hin qabu bakka seeraan haasofne waan jiru nagaattiine kun jaalala maatii kiyyaan illee araaramu baadhu caaltu wajjin araarame waan isii wajjin jiru nagaan uumeetiin nagaa uume isii wajjin nagaan jiraachuu muktaar wajjin nagaa jiraachuu waan maatii kiyyaallee immoo itti yaadaatiin araara gochuuf yaanna wal argina nagaa naa ta'a nagaan naaf tura nu jajjabeessaa nagaan nu ta'a isiniin jedha assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh